Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awalam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kanat ratkan fafataknahuma wajalna minal ma'i kulla shay'in hay afala yu'minun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders, hangafoota kiyya kabajamoo akkasuma obboleeyyan kiyya jaalatamoo hunda keessanuu nagaya islaamaatiin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jeetin isin simadha. Nagaya rahmataa fi barakaan rabbii ol aanee subhaanahu wa ta'aalaa hunda keessa wajjin haa ta'u. Mata dureen haasawa kiyya galgala irraa qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simammoo wal didan kan jedhu ta'a. Qur'aanni kabajamaan waxyii xumuraa fi goolabbii kan ergamaa xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufame. Kitaabni tokko kitaaba rabbiiti jechuudhaaf, kitaabni tokko waxyii rabbi biraa buufame jechuudhaaf qormaata barabaraa kan isa mudatu jala dabruu qaba. Duraan waggoota kumaan dura yeroo mucjizaa turte. Alhamdulillah qur'aanni kabajamaan mucjizaa caalu. Boodarra ammaas waggoota kumaan dura wayita qur'aanni buufamu yeroo ogbarruu fi walaloo turte. Yeroo san keessa qur'aanni buufame. Alhamdulillah hayyoonni muslimaa fi musliman tahinilleen qur'aanni kabajamaan kitaabban ogbarruu afaan arabaa keessaa isa hunda caalu ta'uu isaarratti walii galanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namoonni yoo dandahan waan qur'aana fakkaatu akka fidaniif qormaata isaaniif kennee jira. Suuraa Baqraa suuraa lammaffaa aayaa 23 fi 4 irratti wa in kuntum fi raybin mimmaa nazzalnaa calaa cabdinaa yoo qur'aana gabricha keenya nabi Muhammad irratti buufne kanarraa shakkii qabaattan fa'atuu bisuuratin mithlihi mee suuraa takkittii suuraa qur'aanaa fakkaattu fida wadcuu shuhadaa'akum min duunillaahi in kuntum saadiqiin yoo warra dhugaa taatan waan rabbii achitti rabbi jettanii gabbartan yaammadha fa'in lam tafcaluu eegaa tanaan dura fiduu dadhabdanii walan tafcaluu ammallee fiduun dandeeysan فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إبدة قرآن سينا مربيت كفري في أغاتاتين قبمو صدادا إبدة سن مربيت كفري في قبويتيجا بكتنت قرآني سورة قرآن فكاتو أكده فتني في أرم كفارا قرماتي سوران إرقباب دو جامتو آية صدق فكبتي جاتشوتا مراسة كبتي هنگما نمني سورة إسي فكاتو في دنجرو إن شاء الله هنقدر في سمين جرتوس نمني وان إسي فكاتو في دولين انجرو أرانتنا كتابني أمنتي توك ولا لو حالان بريد دو تاتين الدنيا إرجرتون درير تودا وسوجه نمني أمبيا أمنيني فرطا هم فرطو سبب نسا يرون أما جرتون يرو أكبر في ولا لو تيميتي يرون أما يرو ساينسي في تكنولوجيتي خنافو مي أرانتنا قرآني خبجمان خن ساينسي أمبيا والجين والسمام واللبا مي حلال قرمات براي واهو قرمات ساينسي دبروسا حلال هيون فيزيكسي بكما في بدافمان نوبيلي نجايا ألبرت أينشتاين أكنجي ساينسين أمنتي دامل تنافا أمنتلين ساينسي ملي جامتو ميوان خنر هاديبو هيون فيزيكسي بكما في بدافمان نوبيلي نجايا ألبرت أينشتاين أكنجي ساينسين أمنتي دامل تنافا أمنتلين ساينسي ملتي جامتو داجي وان تكيسين هاي دجيسو قرآني خبجمان كتاب ساينسي يوخين SCIENCE ميتي قرو إني كتاب ساينسي يوخين SIGNSCT إني كتاب آياتو تاتي آياتو كما جها قلتو ملتولي كما جها قلتو قرآن خبجمان خيسجر سنين كيسا آياتوني كما تهان واي ساينسي دبتان haasawa kiyya kan arraati wal qabatee dhugaa saayinsii kan saayinsiin mirkaneeffate qofarraa hin dubbadha. Waa'ee tilmaamaa fi tiyooriiwwan saayinsiin dubbadhu. Akkuma nuti hundi beeynu tiyooriiwwanii fi tilmaamonni kunniin dhara tahanii argamuu danda'an. In the field of astronomy, in 1973, gama astiroonomiitiin bara 1973tti saayintistoonni muraasni kan badhaasa noobeelii argatan ni jiran. Saayintistoonni kunniin akkaataa hawaan tun itti uumamte ibsanii turan. Haala uumamaa san Big Bang jaanii ibsan. Warri kun hawaan teenya tun jalqabarratti Primary Nebula dhukkee jalqabaa turtee ja'an. Sanitti aanuudhaan wanni Big Bang yookiin dhoohinsa guddaa ja'amu dhufe. Secondary Separation yookiin walirraa adda fottoqootutti aane. Kun ammoo gaalaksiiwwan, urjiiwwan, pilaaneetiiwwan, aduun, ji'aa fi dachiin irra jiraannu akka uumaman taasise.
Wanni kun Big Bang jedhama. as the Big Bang. Qur'aanni kabajamaan dhimma kana waggaa 1400 dura gabaasee nuuf ibse. Suuraa Anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 30 irratti Rabbiin akkana jedhe. Awalam yara alladhiina kafaruu sawari Rabbi mormu kun hin beeyne anna as-samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnaahuma akka samii fi dachiin kutaa takkittii tan qaawni jidduun jirre walitti maxxantuu taate tan eegasii addaan buqqifne ta'uun beeyne. Ayaan Qur'aanaa kun waa'ee Big Bang gabaabinaan waggaa 1400 dura haala kanaan dubbate. Saayinsiin waan kana dhiheenya kana bira gahe waggaa 30 yookiin 35 dura jechuudha. Qur'aanni kabajamaan suuraa Fussilat suuraa 41ffaa aaya 11 irratti kana jedha. Eegasii samii uumuu fedhe isiin aara turte. Duuba Rabbiin samii fi dachiin akki jedhe waaniin an isinirraa fedhu tolaa dirqitti dhagayaa dalagaa je'een. Samii fi dachiin waan nu keessa jiru wajjiin dubbii tee dhageenyeesiif gajjannee ja'an. Rabbi wayita samiin aara turtetti dachii wajjiin tolaa dirqitti walitti koottaa jee ajaje. Isaanilleen siif gajjannee walitti dhufnaa ja'an. Arraan tan akka saayinsiin nutti himutti jalqaba irratti wani dachii fi samiin irraa uumaman bifa gaasiitiin ture. Jechi afaan Arabaa Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Fussilat suuraa 41ffaa aaya 11 irratti fayyadame ammoo dukhaan ja'a. Dukhaan jechuun gaasii jechuu osoo hin taane aara jechuudha. Arraan tana saayinsiin waan jalqaba jiru san ibsuudhaaf jecha gaasii ja'urra kan aara ja'uutu itti dhihaate jechaa jira. Sababni isaa yeroon sun yeroo haalaan oowwituu turte. Yaadame Qur'aanni waan kana waggaa 1400 dura dubbate. Nuti dhiheenya kana bira geenye. Wanni hawaan yookiin yuunivarsiin kun jalqabarraa uumame bifa aaraatiin ture. That the earth on which we live, it is flat. It was in 1500. Amma dura ilmi namaa dachiin irra jirru tun diriirtuudhaa jee amanaa ture. Bara 1577tti namni Sir Francis Drake jedhamu eega dachiirra naannaween booda lafti teenya tun waan geengoo fakkaattii jedhe. Qur'aanni garuu suuraa Luqmaan suuraa 31ffaa aaya 29 irratti akkana jedhe. Alam tara anna Allaha yuuliju al-layla fi an-nahaari wa yuuliju an-nahaara fi al-layl. Akka Rabbiin halkan guyyaa keessa seensisee akkasuma guyyaa halkan keessa seensisuun beekanii. Waan tokko wal keessa seensisuun adeemsa suutaa fi dhawaataan raawwatamu. Halkan suuta je'ee guyyaa keessa seena. Guyyaanis suuta je'ee dhawaataan halkan keessa seena. Dachiin osoo diriirtuu taate wanni hundi battalumatti jijjiirama. Guyyaan halkan keessa dhawaataan seenuu akkasuma halkan guyyaa keessa dhawaataan seenuu hin danda'u. Rabbiin dhaamsuma wal fakkaataa suuraa Az-Zumar suuraa 29ffaa aaya 5 irratti akkana jedhe. Rabbiin halkan guyyaa irratti marsee guyyaa halkan irratti marsa. Jechi afaan Arabaa Rabbiin aayaa kana irratti fayyadame kan kawwaaraa jedhu kana. Kawwaaraa jechuun waa irra marsuu jechuudha. Kanaafuu Rabbiitu guyyaa halkan irra marsee halkaniis guyyaa irra marsa jechuudha. Kawwaaraa jechuun akkaataa isin imaamata mataa keessanirra martansan jechuudha. Kanaafuu halkan guyyaa keessa akkasuma guyyaa halkan keessa seensisuu fi irra marsuun kun kan mudatuu danda'u yoo dachiin bifa geengootti dhihaatu qabaatte qofa. Yoo diriirtuu taate rakkisaadha. If the shape of the earth was spherical, if it was flat, it was not possible. And Allah further says in Surah Naziyat. Rabbi dabalataan suuraa An-Naaziyaat suuraa 79ffaa aaya 30ffaa irratti kan dachii eeganaa diriirse bifa hanqaaquu fakkeesse. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها جتشون دتشي بفهن كاكو فكيسيني جتشودا هي كان جتش دحاها إني توكو بالإسو جتشودا هي كان براخن دحاها أمو جتش أفان أرباخن دوياح جامورا دراري Akkuma beekamu dachiin arraan tana irra jiraannu akka kubbaa geengoo miti. Gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun ammoo bal'atti. Jechi afaan Arabaa kan duyyaa haja'u hanqaaquu hunda jechuu miti. Qajeelatti hanqaaquu guchii ibsuudhaaf tajaajila. Hanqaaquu guchii yoo laaltan gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun bal'atti. Yaadame Qur'aanni kabajamaan waggaa 1400 dura bocni dachii irra jiraannu geospherical yookiin gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun bal'attee jee ibse. Spherical qofa jeen dhiisne. Hanqaaquu guchii fakkaattii je. Previously we thought that the light of the moon was its own light. Recently we came to know that the light of the moon is not its own light, but it's a reflected light of the sun. Recently in science means 50 years back.